Waaqa nama kanaati si dhiibanii isa caalu biraan si ga'anii deebu. Ila si dhiiba tokko miti si dhiibanii tokko duwwaa miti wantichi si dhiibanii ittuma deebi si dhiibanii isa caalu biraan si ga'anii deebu. Kan kooti ergaan kun ganama kooti ganama kanatu kanuma kooti kanaafan dhube kan jedhu dhiibamaan jira garuu isa caaluun eegaa jira kan jettu mataa nama si bira jiru irra dabarsi darbadhuuti. Ameen jedhi. Ameen jedhi balgori abeesh. An akkan dibameettan tajaajila. Akkan dibameettan tajaajila. Isa tokko akkatti naatiin dibame baay'ee namatti tola. Garuu immoo akka isaa ta'uu hin danda'u. Akkatti waaqoon dibame akkatti namni kan biraan dibame namatti tola. Garuu akka isaa ta'uu hin danda'u. Akkin itti dibame akka kana. Warra si dhiibaa jirattu buddeen caaluutti si baasee deebi'a. Ganaa miti gaa shaabaa digilaatiraala diyaa. Bobees ameen jedhi guddisiiti abee. Warra si safara dhiibamaa jirtutti mana barumsaa dhiibamaa jirtutti niigdii irratti dhiibamaa jirtutti gaa'ila irratti dhiibamaa jirtutti waanuma irratti dhiibamaa jirtu sana beekta mitiire isa caalutti siqattee deebitas. Nama si bira jiru luka isaatti bal godhiitti kan keeti ameen jedhedin balitti godhi ameen jedhedin baakke meedhamni ergaa kana fudhatta jirtaadhe eebbaaluusaa hadii gilaatiyaa nama 16 nama 16 luka tarra hadiyaa nama 16 safara dhiibamtee tulfaata jedha Yesuus. Safara irraa hiriyoteetti safara jibbamaa jirtut safara tuffatamaa jirtut sin kabajadha jedha Yesuus. Of qopheessuun baay'ee gaarii. Of qopheessu mana gararraan isinitti mana gararraa isa Daani'el qabuun isinitti na dhaggeeffadha sun deeqaa 10 gidduutti waa isinitti muu yaala. Mana gararraa isa Daani'el qabu. Lammaffaa ka'umsa Daani'el ittiin ka'ee lafanni ga'ee namni itti ciruma ajeeffatee isa jibben isinitti jibbama kan isa godhan isinitti wan sadan arfan tokko kaaseen isinitti wan sadan arfan tokkon kaasa. Biyya kana keessatti namni biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa kana keessatti galgalli isaa namni inni harka namaa irratti kufa jettee yaaddu nama sadii tokko namni biyya Itoophiyaa kana keessatti galgalli isaa harka namaatti kufaa jedhee kana yaadu tokko nama biyyi kun sabi kun abilisoomu jedhee yaadu galgalli isaa harka namaatti kufa. Lama artistiidha. Sadii na dhagaa'eedha sabi sadaffaan nama dhugaan galeefidha. Namni sabi kun abilisoomu jedhee yaadu waa'een garbummaa bilisummaa tasuma nama baay'ee waan hin himne dhumarra qoba galeessa ta'a yookiin miillaccitaa yookiin yuuduu danda'an beekamu. Namni waa'ee bilisummaa yaadu hinuma du'a. Akkasuma lammaffaa waa'ee waan saba kanaanii waan aadaa saba kanaan addunyaatti mul'isa namni jedhu galgala isaa laal ilkaan irraa dhume erga dulloome harrii ta'e booda miidiyaatti achi as ba'anii irdaataa kadhatuuf eewun agarsiise biyya agarsiise. Isa sadaffaan sitti nama dhugaan galeef dhugaan nami galeef biiroo kee ajibbamaadha. Nami dhugaan galeef waldaan kee ajibbamaadha. Mandara kee ajibbamaadha. Safara kee nami dhugaan galeef qobaatti beeta goddanyaan qabu firan qabu abbaan qabeenyaa ittiin siqu inni akka kaabineen ittiin siqu. Inni ganda bulchinni ana bulchutti siqum dhugaan sii galeera taanaan qobaatti baata. Daani'el biyya kee waajjira bulchiinsaa kee hojjetu biiroo bulchaa kee hojjetu nama aangoo guddaa qabudha. Jarri nama sadan keessa Daani'el hojiinsa addatti ilaalama. Maaliifii jettee yoo gaafatte Daani'el nama dhugaan galeefi qoba galeessa waaqa tolfamaaf jilbeenfachuun barbaadu dhugaa namaa jallisuun barbaadu haadha hiyyeessaa irratti ka'uun barbaadu. Ciminni isaa inni guddaan hojii mootummaatti cimaa kadhatatti cimaa akkini itti yaadnu baay'ee fokkisaa akka ta'e beeka. Akkini waa'ee kadhannaa waa'ee waaqayyootti siqu itti yaadnu baay'ee kufaa akka ta'e beeka. Maaf kufaa ta'e dina gaafa baay'ee kadhachuu kan qabu tajaajilaa qofaa jennee yaadnani. Safaarfatu qofa baay'ee kadhata. Salaraaju qofatu salallabu qofatu baay'ee kadhata. Inni biiroo mootummaa hojjetu hin kadhachiifata. Buufata kee an kadhachiifata hospitaala kee kan hojjetu hin kadhachiifata malee nan kadhadha hin jirtu nargeetu waan akkasii narginaan naa kadhadhaa isa biyya bulchuuf hin kadhatu malee baay'een isaa akkas hin kadhachiifata malee hin kadhatu amanaan ammaa naa kadhadhaa jedha malee nan kadhadha hin jiru mee nan kadhachiifadha be dhaqee waldaa isaa dhaqeen kadhachiifadha nan kadhadha tasumaan jedhu tasuma Daani'el hin kadhachiifata miti hin kadhata jalqabarratti waan Daani'el qabuun sittima. Biiroo mootummaa kee barcuma olaanaa irra jira. Garuu mana isaa keessaa iddoo aarsaa qaba. Ameen jedha ishee kanatti be. Mana isaa kee iddoo aarsaa. Mana kee
atamma ne baay'ee mana saakaa iddoo haasaa qaba. Iddootti buna dhuguu qaba. Iddootti buddeen nyaatu qaba. Kafteeriyaa qaba. Iddoo haasaa garuu hin qabu. Iddoon haasaa guutu. Kafteeriyaan guute kunoo. Hoteelli banan. Rizoortiin banan. Kaaffeen banamaa oolu. Iddoon haasaa guuteera. Lafti namni taa'e meedhaan waa mara wal arginee mari'anna namni jedhu guutee ba'e. Mana isaa keessaa lafatti mari'atu qaba. Lafatti kadhatu garuu hin qabu. Goboosiin namoonni tokko tokko jiru. Gaafa mana ijaaran ilaa isheen kun immoo ilaanni kuni kutaa kadhataati jedhaniitu naasirreessi kana nama iddoo lamatti argite akka aggaataami nama mana ijaaru. Ilaanni kun kutaa kadhannaa haa ta'u jedhu baadiyaa kana kee. Tasuma qulfiidhaan gaafa kadhataa qofa kan banamu mana jira. Daani'el mana akkasii qaba. Mana keessaayyuu mana gararraa jedhama laa. Caalee iddoo caalu iddoo ol kaatti ol siqa. Wan tokkichaan isinitti hima. Wan kana jalqabaa kaasee isinitti lallabuuf sa'aatiin nan ga'u isiniin jedhe. Daani'el irratti kan kaaniif tokko waanuma nama isa caalchisutu irra jira. Waanuma hojiinsa haasaansa waan inni godhu hundumtinu akka inni namarraa adda ta'u. Warra jirreettan lamaan isa bira jiranirraa akka hojiinsa adda ta'u waaqayyootu waa godheef tokko ayyaana qaba. Jedhu akkas lakkoofsa 5 ayyaana qaba. Ayyaana nama hundumaarra isa caalchisu qabaa jedha. Ayyaana qaba. Kanaaf namoonni baay'een irratti ka'an. Tasuma naman caaltu taanaan namni sirratti hin ka'u. Barumsaan naman caaltu taanaan sirratti hin ka'u. Nagaddee naman caaltu taanaan sirratti hin ka'u. Tajaajilaan hin caaltu taanaan sirratti hin ka'u. Nama caalta taanaan tajaajilis baradhu daldalis seektara kamirra jiraatu nama sirratti ka'u qabda baay'ee. Nama caalutti guru dhaga. Hundumatutti darbata hin caalaka. Biiroo kee caalmaa qabda taanaan haasaan kee dura fudhatama taanaan akka jibbamtu beeku. Kan boolla sii qotu akaafaa baatee kan deemu obboleessa keeti wajjin buna dudduudha. Hin caalta taanaan warra naannoo keeti safara tokko seektara tokko warra hojjetan mootummaa isa guddicha isa biyya bulchuun Daani'el wanti inni gochaa jiru sirrii miti waan itti nammeessinu dhabneedhan waan itti nama kana maqaa balleessinu dhabneerra jedhaniiti barbaadanii dhaban nama mudaa hin qabne ta'e dhalaa dhaggeeffadhaa. Ishee kanan isii dhabu nama mudaa hin qabne ta'e waan ittiin isaan meessan dhaban. Ahaa karaan ittiin isaan meessan dhabnaan namichi kun nama waan salphaaf dafee gadi jedhu miti. Yeroo matakkeedhaaf namichi kun nama waan salphaadhaaf jilbeenfatu miti. Waan tanni jaallatuun itti dhannaa'edhaan. Maal jaallata inni? Hamii jaallata. Soba jaallata. Gubboo jaallata. Musinnaa jaallata. Maal jaallata? Waaqayyoon jaallachuu keessa darbee hojii isaa keessaa persentii caalaa yeroo kan qabu kadhata. Kadhata jaallata. Sagaduufii jaallata waaqayyoof gogguufuu jaallata. Karaan jaallatu kanatti dhaqan mootii bira dhaqaniit ji'a tokkoof ajaja kana duwwaa nuu baasiidhaan. Ji'a tokko guutummaadhaaf waaqati qopheessite kanaaf haa sagannu. Meetti wal haqixxoomnu hundumti keenya wal geenye ji'a tokko saganna. Namni kanaaf hin saganne yoo jiraate immoo eewuudhaaf jedhaa jiru isaan. Eewuun qabuumme Daani'eliin qabuuf kana gochaa jiru. Daani'eluma argachuudhaaf ji'a tokko kana keessatti namni hin saganne yoo jiraate chaappaadhaan nu rukute. Na dhagaa jira ummati garuu chaappaan nu rukute. Mallattoon nu rukute. Namni waaqati jettu kanaaf hin saganne boolla leencotaa keessa akka bu'u kan hin galagalfamne ta'ee ha mallattaa'u ha murtaa fuula kee duratti nam mootiin qopheesse nama isaan deemaa jiraniif hin beeku. Hin beekum mootiin calluma deema kana baasa. Gaafa baasu waaqeffannaan kun gaafa qophaa'u. Adigilaa tiraala badiyyaati. Waaqeffannaan kun gaafa tokko dee qophaa'u. Daani'el mallattoon sun akka mallattaa'e argeen jedhu lakkoofsa koo irraa akka mallattoon sun mallattaa argee eessatti ol deebi'e gara kadhataatti achi ol ba'e jedhe. Jarri akka maqaa balleessaa jiran arge hirree didachaafataa dhaqeen jedhu maal abbaa keessa himna irratti qaatan hin jenne lafa dura bare sana dhaqe harka kee ol qabdaa daftee harka kee latkootee ol kaaftaa ooluu yoo barbaadde gara isa si oolchuutti siqi gara karaa si baasuutti siqi gara isa itti fufee akkati waaqeffannaan kee biddi kee dabalaa deemutti isa humna kee dabaluutti itti siqisatti gara iyyaati yeroo sadi gara saattan siqaedha. Gara sana oolchuuttan siqa jedha iyyaati. Jara dhiisee gara kadhataatti siqeedha. Gaara isaatti ol ba'ee gaafa kadhatee bu'u. Jarri dubbii fixanii seegan. Hasagadu ennaan dide. Tasuma
hasaqadu ennan indide takka nama waan salphaaf saqadu miti lafati geessu beeka bar iddooti safara kee sodaatan barcaasaa kee sodaat mul'ata kee sodaat kaayyoo kee sodaat tajaajila kee sodaat dubbii kee sodaat akeeka kee sodaat kanaaf kan sirratti ka'u yoo baay'ate iyyuu dabalaa ol siqadhu mee warri guddachuu barbaaddan ilaame lola naannoo kee jala gara kadhataatti baqadhu ilaame oduu naannoo kee safara naannoo keetii ka isana gara kadhataatti baqadhu gara sesi oolchuutti baqadhu nama sibiraatti quba keetti qabiitti gara sesi oolchuutti baqadhu jedhiin falli kee kadhannaadha jedhiin kadhachiifachuu qofa miti jedhiin kadhachuu dhumaatumti jedhiin mee nameen jedhe jiraare kun erga dhumee booda dubbii fixanii boolla qotanii boolli kun lafti paarkiin leencaa jira lafti leencii jiraatu namichi kun keessaa booda by the way hammam waan cimaarra jirta tanan sadarkaa cimaarra jirta tanan haalli kee baay'ee ol kaa deemaa jira tanan waan guddaa lola ol kaa rakkoo ol kaan akkasii qophaa'ee jiru hin dagatin ishee kan nama kadhatuun sitti baay'ee loltuu cimaadha jedhan iddoo cimaatti ergu moo dalaafaatti ergu loltuu cimaan ekkoo magaalaan eegu daangaa eega loltuu cimaan gandan eegu loltuu cimaan mee untini mee baarri wayin eegu loltuu cimaan eessarra kaa'u beektaa lafa lolli cimaan jiru mee daangaarra dhaqanii kaa'u achirra taa'ee lola hin danda'a nama cimaa gaafa taatu lola cimaa si eeggata nama cimaa gaafa taatu rakkoo cimaa si eeggata hin dandeessu waan ati dandeessutti kan harka kee qabe maali gaafa maqaa Yesuusin namoota waan ciccimaa rakkoo ciccimaa ulfaata waan kee hambaane kee jirtan har'a isa dhumaa galafatti gad dabaltee baata mana kana kee maqaa Yesuus Kiristoosin isa cima ulfaata rakkoo dhukkuba yaaddoo sirra jiru ameen jedhe abbeesi asii jalqabaa ilaalaa wantichi asii raayit gochuu qaba waan ulfaata gaa'ila keer mul'ata keerra fayyaa keer jireenya keerra waan ulfaatee jiru har'a isa dhumaa miilaan irra dhaabattee galtaabe ameen jedhe guddisiiti abbe isa dhumaan quba keessan akkas godhata waan jala sararama haasa'u namichi haasa'u jira waan jala sararama waan xumurama waan keessa deebiin qaba amantii guddaan kan dubbatan humna kadhataatiin kan raajan waan mee raajii jala sararaati harri isa dhumaateedha harri isa dhumaateedha iyyaata rakkina kee farri dhukkuba kee farri cufaa kee farri iyya harri isa dhumaateedha bal godhi ameen jedhi baakkee kadhadhum nama si bira jiru kana caalaa lallabuu hin danda'u saatiin sina dhume waan ta'e kana caalaa lallabuu hin danda'u kufaa nama kufaa akkaanaan meerqas gal ti yaadda dhugaam sirriitti ti yaadda har'aa kaatee ol ka'uu jalqabde ammatti dhuguma amantaa ammane har'aa kaasee waan kan kee hundatu mandara kee safara kee jijjiiramuu jalqaba waan amma ameen jettu kanatti yaaddaa dhugaarraa hadii gilaasirraa alaabas feeka hado anaaf erga guddaa tokko dhageen dhufee amma ganama kana akkas tuta namoota way harkaa ba'an isa qabab sasi qabe harkaa humnaan baata sasiin harkaa humnaan baata sagaayilee kee harkaa humnaan baata otuu si qabanii otuu si dhiibanii gooftaa isa caalutti si dabarsanii deem otuu sirratti hojjetanii otuu sirratti daggamanii otuu mul'ata kee dhuuf yaalanii gooftaa keessa si alchu biraan si ga'anii deebi'u Sadagu tarradi labbaat jala sarartetti yaadde dubbatam nadhiibanii jedha nadhiibanii isa oolchu biraan isa caalu biraan nagaanii deebi'u ay irra deebishee kan nadhiibanii jedhime hojiirraa ta'u nadhiibanii jedhime isa caalu biraan nagaanii deebi'u nama fudhate irratti ergaa kanaga ganama kana sirratti hojii jalqabaabe warri sirratti kaan warri maqaa si balleessan warri naman taatu siin jedhan isa tolchu isa nama si godhu isa si aareessu isa si guddisu isa biraan si gaanii deebu nadiibee waan jedhamu hin jiru harka Waaqayyoo irraan nagee deebi'e amanuu hin dandeenye yemmuun itti hajooromaa miti qalqalloo marate jira nagaa jalqabaaf dhuma koo
hirkoo bara bara naftee gooftaan koo otuu gurmuun diina nalaaluu na marsee gooftaan gidduu isaanii maaddiinaaf qopheesse ofirratti hin beeknu malee garummaa waaqayyoo baay'ee baay'eedha ofirratti hin beeknu malee arjummaa waaqayyoo baay'ee baay'eedha ofirratti hin beeknu malee araarri waaqayyoo baay'ee baay'eedha 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 ofirratti hin beeknu malee arjummaa waaqayyoo baay'ee baay'eedha ofirratti hin beeknu malee araarri waaqayyoo baay'ee baay'eedha baay'ee baay'eedha baay'ee baay'eedha baay'ee baay'eedha baay'ee baay'eedha baay'ee baay'eedha ishee kana jetta gaa baay'ee baay'eedha dinni koo gowwaadha hamaatti fakkaatee gaarummaam naa ta'e na dhiibee harka waaqayyoo irraan nagee deebi'e amanuu hin dandeenye yommuun itti jedhee narra kakuu jira ajooroomaa miti qalqalloo maratee karaa dhufuuf jira dinni koo gowwaadha hamaatti fakkaatee gaarummaam naa ta'e na dhiibee harka waaqayyoo irraan nagee deebi'e amanuu hin dandeenye yommuun itti jedhee narra kakuu jira ajoor ofaa miti qalqalloo maratee karaa dhufuuf jira namoo jalqabaaf dhuma koo hirkoo bara bara naaf ta'e gooftaan koo otuu gurmuun diinaa nalaaluu na marsee gooftaan kun maaddiinaaf qopheesse baay'ee baay'eedha baay'ee baay'ee